Hoddoon fi jadi badaan. Namni barsiisa kana fudhannee jechaa jira. Yoo nu barsiisuu dhufe nuni barsiisa isaa fudhachuuti hin qabnu. Nagaallee siin Afa Oromoo kiyya. Afa Oromoo kiyya. Mee afa Oromoo dubbisi mee? Irra deebiin dubbisi mee afa Oromoo kana dubbisi. yaada koo isiniif himaa. Soba si dubbachuu jira. Mee wanni ila si dubbisa mee sirri si dubbisa. Namni barsiisa kana hin fudhanne takka ila jedhee gafadhu sirri. Namni barsiisa kana hin fudhanne isin barsiisuuf yoo dhufe garuu namni barsiisa kana hin fudhanne isin barsiisuuf jechuun macaafa isin barsiisuuf jechuudha. Waan biraa isin barsiisuuf jechuudha. Dhaggeeffadhaatu barsiisa macaafni qulqulluun jedhu fudhatini utuu isarraa amantanii fudhatiin dhuftanii na barsiisuuti hin qabdani ka maaf isin simadha akkasii miti baar mee bate jala maal godhame mee wanna ara dubbira koo sagalirraa mee xiqqoo amma sirri tasgabbaa'e na dhageeffadhu yeroo takka tasgabbaa'e sirri na dhageeffadhu namni barsiisa kiristoositti qabamuu dhiisee kana irra darbee barsiisu kana irra darbee barsiisu maal barsiisu waan biraa barsiisu waaqayyoon uf biraa hin qabu inni barsiisichatti qabamee jiraatu immoo abbaa ilmas uf biraa qaba barsiisichatti qabamee kan jiraatu namni barsiisa kana hin fudhanne isin barsiisuuf yoo dhufe garuu irra dabree kan barsiisu san jechuu jira bar namtichi barsiisa Yesuus irra dabreetiin barsiisu mana keessanitti isan simatina nagayyuu isan gaafatina namni nagaa isa gaafatu hujii isa hamaatti hirmaachuu isaati jedha. Ayyee isin dura darbee barsiisaa jira waan ta'eef nuni isiniin illee mana keenyatti simachuu hin qabnu. Maaliif yoo jettanii si waan jallinaa barsiistani ka. Aywa. Amma booda kunoo akka dhageenye kana mana beetiidhaa dhaquun haraami jechuu. Akkasii mire? Ustaaza Rabi ጓደኛና isa waa isa maal taateenis maasin jenna qabu. Intaknu nagaa sin gaafannu kadhaste. Akkasuma mire tanu maami dubbiin amma mana beetii dhaquun haraamii jechuu beetiin nama dubbisuun haraamii jechuu. La ani akkasiin jennee nagaa nu gaafachuun illee ta'u jechuu. Baqatinaa sin isaa waan hin taane sin gorsaa jirani waan ta'eef. Maal sin gorsuu jira? Akkasii bakka geessine jira. Nobela dhufu sanitti laallatti maal beekna kaamba isiidhaa kuni mana isii seensisuun illee hin ta'u nagaallee gaafachuun hin ta'u isii dhowwamee jira mana nu ammoo nagaa gaafachuun kenna alhamdulillah amantiin jechuun nagaa nama gaafachuun nama dhowwu kennuma suni addumaan laallan nuti garuu ka isiidhaa amma waan dhowwuuf jecha mana isiidhaa dhaquun hin ta'u jechuu macaafarraa akkasi. Isa ka mana kiristaanaan dhumaallee yoo baqatan of dhugaa advanteejii guddaadha. Maal isinii goonamoo maal dhugootanii sila? Macaafa jechuun maal eenyu karaa wangeelaa yaamtan duba? Eenyuti? Yesuus Kiristoos nama isa hordofuu yaame moo nama isaan hordofin barsiise? Hin fudhattanii haa utuu Yesuus Laala dhaggeeffadhu nuti hojiin keenya kiristaana gara amantii islaamaa yaamu isinoo eenyu waamuuf? Nuni kiristaana waamu. Laala dhaggeeffadhu Yesuus Kiristoos yeroo gaafani dhufe san uummata amantiin qabne akka hoolaa badee warra badee waamuuf gara gartee karaa qajeelaa dhufe moo warruma duraanuu qajeela? Inni dhaabbatee isaan kadhatee tun taane warra saduuka buudhii sanii dhaabbateetii kottaa jedhe isaan Laala waan siin jedhe nuun barbaadhe isin eenyu yaamu deemtan waalaikum salaam taala hojiin keessan isin barsiisonni keessan isinoo eenyu gara karaa eenyu waamuufi? Elaa nuni isinitti himnaa siyaata akka lama sadii irra deebinee isinitti himna yoon fudhanne nama dhukkubsatee amankaa isaan fayyisa rabbi sanaa fayyisa. Yoo isin hin fudhanne nuti isin faana maaliif nu sabiyeetii ni fayyitanii malee amantaan dhugaa kiristaanaa kottaa yoom takka nuun jettan ni fayyitanii kottaa malee. Fayyita foonitti illee lubbuutti illee fayyita maaliif Yesuus Kiristoos yoo amantee mee amma luyitii takka na hoosisuu jirti qorri tokko na qabee jira badabbo mee raajii wayyaa na yaamam. Yeetiin urraa bisaa isiin waada ol kortee jirti mee beeti waa qaqqarame waa dubbadhume miili kun hoosisuu jira qiiqumaatti qorran na qabeeti koosi warri jala beeti waa qaqqarame kana akka keessan hoosisaa jiru lakkoofsa kana barreessan ustaad. Yesuusitti amanaa dur Yesuus godhadhaa fudhadhaa sinin kadhadhaa. Wallahi Yesuus amanee jirran nuutu amanee Wallahi hafuuraa maati sinirra
abbaa waaqa. Maalin kam? Mee sirra na jira. Mee sirra na jira. Na argisiisa. Amantii fayyaanittiidha isinii. Obsaafamuun. Beeti. Halkan immoo nu qobalchiifta beeti. Andumaatee ammoo kolfanteedha. Beeti digidee wallahi billahi jettee maqaa Allahaatiin kakattu kana Yesuusitti naaru. Waaqa keenyatti kakattaa. Hakakattu inshallah. Rabbiin wallahi Allahin kamesii uume wamaan ta'u suni. Wannaani qoy beeti kan jedhani. Takka ho'isu qaa isi ho'iseetiin gadhiisa amma. Takka mataa bowwaasisa amma. Hin baatamoo mataa si bowwaasisa. Maali qorichi jira jedha yoona dhukkubeessa. Rakkoon qabu. Ayyee. Waaqayyo qoy Yesuus Kiristoos malee waaqni biraa jira? Hin jiru. Eeyyee jira. Hin jiru. Isinu qobalu jirti amma. Abbaa biraa hin qabdaa jaan hin qaba hin qabu. Agni funyaan qabnaan afaan qabnaa funyaan hin dubbatedhan jedhi. Wallahi nu subar. Isa nagaan kolfinaa qoodi. Eeyyee jira jedhu. Wallahi nu bashannansi waan akka maa wasan tibbinu. Naggeeffadha. Ajaa'ibsi waa dubbisaa jiru sirriitti dubbadha. Allah. Maali isiniin kolfitanii akkamitti dubbadhaani? Naggeeffadha. Nuni waaqa lama Maalin boonnaare? Ustaaza wal dhaggeeffadhaa. Nuni waaqa lama sadii qabna tu. Eeshi. Waaqayyo tokko qabna. Isatu karaa sadiin nutti of mul'ise malee nuni waaqa sadii hin qabnu. Maali yoo jettanii hafuura qulqulluu fi ilmaa maal? Jenneet lama. Malee nuni waaqa sadii hin qabnu. Ana amma waan nomination kana dhiise yani amma mul'isu baate ani wanni siin jedhe Yesuus Kiristoos malee waaqni biraa jira mun jiru siin jedhe. Nuni waaqa karaa sadii of nutti mul'ise. Mee haa deebistu. Mee akkasuma jedheera tanuma jedhi mee ati Yesuus Kiristoos malee waaqni biraa jira mun jiru isa malee hin jiru naan jedhi. Hin jiru. Tokki jumaa mire Hin jiru. Isa malee hin jiru mi? Eeyyee. Ayyee khair isa malee hin jiru. Waaqayyo abbaanoo. Tarte? Allah. Kunteen firra. Yaadi wal galchina. Yaadan Yaadiin kun miskiina. Kunteen firra. Kottu yaadi. Bitte? Isiin baddee kutte barustaa. Allah. Paastarii tokko fideera. Caaltu isin ana naftee jira yeroo lammaffaa tooba deebite caaltuun yeroo takka illee bari beeka si keessaa bahee jira hafuurri qulqulluun si keessaa bahee jira jedhanii ni jenna. Ayyee khair inshallah. Nu cikiri sila jira amma waan tokko gaafadhe waan akkamitti gaafadhe mi kaabi ol seensisme abbo Nama argamu caatu akka waan dhadhaa dibamanii. yeroo lammaffaa toobatte beekta asiin durallee akkasitti beeka wannan kun itti galee yaaddooftee kitaaba barreessaa dhayitee booda beeka san booda namoo TikTok irraallee badde achi booda namoo shubbisa jedhan sanitti illee deebite achi boodallee shubbisni maal naa godha jettee dhiifte ammallee ammoo shubbisa zamoona kan rabbi si alaafisa inshallah nama si qarqaaru illee osoo arrisii arganii kana booda toobaan keerraan kee bala mutaaltu kana booda
Kana booda toobaan sirraan qeebalamu. Toobaan hin qeebalu. Yeroo sadaffaa toobannaa namu rakkoodha akka malee. Wannaan ammoo eenyu kana maqaa isaa Yesuus ilma Waaqayyooti. Allah. Ani malle waan wannaati midhaan wanni isin gaafadhu mati ko isin gaafadha mee namni Yesuus malee yaa Waaqayyo biraan jiru jedhu yoo jiraate asiinu Waaqayyo sadiin jennuun hin jedhan Waaqayyo Yesuus malee ka biraadhaan jira yoo jedhani Yesuus malee ka biraadhaan jira jedhan ammoo Orseeni kame ati mee Waaqayyo jechuu Waaqayyo nuun jedhi seeniiti أباين مولدت ميجا ولدت واحد ست دمر واحد كم؟ واحد اثنين واحد يا أستاذ واحد ست دمر واحد خلاص واحد ست دمر واحد اثنين أكستا لمتا مالي واحد ست دمر واحد بايسو جاني دوميتي واحد ستدمر واحد كم؟ اثنين واحد ستدمر زائد واحد كم؟ أما اللي ده ثلاثة أكاسي سادة جرى برات مو قد بيا عدد لكوسي ورسيكا ديمون قد بيا جرى برات لكوسي كون Efesoni sinatti dubbattu bar Efesoni sinatti dubbattu Efeson maaliif tokko laadinati Efesoni aga furbira daytu Waaqayyo fi abbaa waan hundumaa tokkicha inni waan hundumaa irra jira waan hundumaa hin hojjeta iddoo hundumaa jira si jedha Waaqayyo tokkicha marre maal ta'ere Ustaz Waaqayyo tokkicha bar innis abbaa jedha meeqa itti baasaa fi yeroo takkatti Korontoos shii